Ani maqaan kiyya hotool taarii addachan aan jedhani kan dhufe godina Boorana ana Goomolee irraa kan dhufe carraa dhaabbati OTK baaseeni carraa kan argadhe kunasitti leenjii guddaa leenji'amaa jirra. Waan ammoo duraani muuxannoo hin qabne nu duraani barattooti waggaa 2 fi 3 duraan barata yuunivarsiitii irra baanii hojii dhabdummaa gandi keessatti karaatiin sammuuti waan hedduu miidhamne taa'u jirru carraa OTK baaseen itti fayyadamne kunaal gaarii asitti magaalaa Adaamaatti muuxannoo guddoo fudhachaa jira. Maqaan kiyya Lammaa Madiin Jaamaa kan dhufe godina Harargee Bahaati. Dhaabbanni OTK waan naafanneef hedduu gammadeetiin jira. Uummata koo tajaajiluuf hedduu akkaan gammachuu qaba. Kanaaf hojiin qabu ture carraa hojii dhabuutiin baay'ee rakkadhee ture. Dhaabbanni OTK carraa kana nuuf banee yaa leenjii kana nuuf kennuudhaaf hedduu takka galatoomuu hedduu takkaan gammadee jira. Maqaan kiyya Fandishee Baardiin Jaamaa bakki inni irraa dhufe immoo godina Harargee Bahaa magaalaa Maayyaasiitiitti irraa dhufe. Asitti immoo kan dhufneef leenjiidhaaf dhufne leenjiin keenya immoo waa'ee naashinaal ID ta'e dhaabbata OTK injiinaringii Oromiyaati wajjin asitti argamna. Ani immoo yuunivarsiitii Hawaasaatti irraa hin bahe. Amma immoo kan argamnu bulchiinsa magaalaa Adaamaatti leenjii OTK injiinaringii fudhachaa jirra. Leenjiin keenya immoo haala baay'ee bareedaa ta'een deemaa ture. Barsiisota babbareedaa leekcharoota hedduudhaa wajjin asitti leenjii godhaa turre. Dhaabbanni keenya immoo dhaabbanni OTK injiinaringii immoo waan carraa hojii kana nuuf uumeef hedduu takka haa galatamu. Carraa hojii bal'aa amma booda illee akka waliin hojjechuu dandeenyutti waan hedduu isaan keessatti beeksisni adda addaa waan jiruuf jecha dhaabbata kanaa wajjin gara fuulduraatti illee hojjechuudhaaf baay'ee haala gaariin deemaa jirra jechuun yaada jechuudha. Naannoo Oromiyaa qofa hin ta'in akka Itoophiyaatti akka addunyaatti dhaabbati OTK dhaabbata guddaa barattoota hedduu fi carraa hojii uumanii jiran waan beeku. Nulleen barattoota hojii dhabdummaa hedduun gadi keessatti waan hedduun dararamaa turre dhaabbati carraa hambaaseenii arritti fayyadamaa jira. Waan akka malee guddaati. Dhaabbati teekinooloojii OTK'n dhaabbata akka malee guddaa waan ta'eef akka fuulduraaf illee waliin deemne borillee fi keessatti tajaajilamne waan hedduu karaa isaan baasanii akka carraa nama bu'aa qabeessa taanu abdii qaba. Tanaafiyyuu dhaabbati OTK waliin bu'aan kenna fuulduraaf illee akka guddatu hin amana hin abdadha.